Wayyo nyaata kana Abufuuna kan jiru kophaa nyaadha. Hiriyaa waliin nyaadha. Maaloo hiriyaa gootii dawwalee isu waliin nyaadha. Garuu inni baay'ee nyaata. Kanaafuu dhufees na galaafachuu danda'a. Maal gochuu qaba? Qoy. Maal tokkodhaadha. Ishee kana si kaa'ee gaafa isheen dhufte jalqaba bishaan kan dhugii jedhaan wayii bishaan baay'ee dhuge garaa namni bishaan baay'ee dhuge danda'ee nyaata hin nyaatu. Kanaafuu hiriyaa malee nyaachuu hin danda'u. Ishee nyaachuu qaba. Orang nyaata nyaapsi jireenyi kan baay'ee qabaadha. Jireenyi kan nama dhiba aduu nama jechi. Nama bishaan dheebodhee jiran. Wayyoo qoy aduu dheebodhee jira. Dheebodheera dhuga kiransa bishaan beektaa Ingiliffaa lamin jedhan. Water is very important to the body. Grows the body. Opens the mind jedhan. Kanaafuu bishaanii baay'ee barbaachisaa ta'e bishaan dhuge. Bishaanii gaariidha. Bishaan dansa dhugee bishaan waan akka bishaanii nama barbaachisu hin jiru beektaa. Hundumni maal dhuge gosa garaatti. Bishaanii barbaachisaa bishaan hin tuffatin. Wanta nu bakki keessaa haga makuutu tokkooti haga yuunivarsiitii kan dhufu keessaa bishaan jechuun wanta lubbuu hin qabne kan lubbuu qaban hunda barbaachisaa kan ta'e. Bishaan dhugee Dhufeera. Baay'ee dhufeera. Qofti hora wayii yaadadde. Maal? Nyaata wayii jira beektaa? Bishaan maal obaaf ta'ee kan nyaanni jiru ani garaa qullatti nyaata obaaf ta'a. Hin beekne beektaa nyaata. Maal kuufee akkamitti kun darraa ammoo akkamitti nyaatama? Duletii. Hin danda'u godhi bakka. Ati nyaatu duletiidhaan iyyuu. Maal eessa garaa kiyya kam nyaata bishaan na guutte? Beekaa bishaan baay'inaan jedhisi garuu sitti meen jira jechuun kophaa nyaachuu mannaa waan sitti mee jiru. Maal akkana beektu bishaan fuudhinaa jettaa? Foon koolaa foon isaa. Eda namichi bishaan dhugeen quufa waan hin beekne beektaa? Garaa qullatti bishaan na guutu garaa na guute. Yayaale fode mengorso ndewale yayaale